wantoota taasisan. Soomiin keenya akka nuuf hin milkoofne wantoota taasisan. Torbee keessatti yeroo lama nan soomaa, waan argadhu irraatis asiraatii bakuraatii nan kaffala. Soomiin keenya akka nuuf hin milkoofne wantoota taasisan. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo immoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuubii biyya keenyattis biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan, ijoolleen tawaahidoo akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, yoo akka geenyuudhaaf kan nu qaqqabsiise gaarummaa keenya, arjummaa keenya, hojii gaarummaa keenya otoo hin ta'in dhiifamaa fi arjummaa Waaqayyooti waan ta'eedhaaf galanni isaaf haa ta'u. Waqtiin kun waqtii soomaati. Waqtiin kun waqtii sagadaati. Waqtiin kun waqtii kadhannaati. Yeroo sooma keenyaa gufuu milkaa'ina keenyaa kan ta'an soomni keenya akka nuuf hin milkoofneef, sooma gaarii akka hin taaneedhaaf wantoota gufuu ta'an, wantoota nu danqan, milkaa'ina sooma keenyaa kan nu dhorkan walitti ilaalla. Torbee keessatti guyyaa lama nan soomaa, kan argadhu irraatii asiraatii yookiin immoo bakuraatii nan kaffala. Asirratti egaa rakkoo milkaa'ina keenyaa yommuu ta'u, namni kamiyyuu akkuma nama kamiyyuu hin sooma. Keessumaa kiristaanni hin soomaa, hin kadhata, hin sagada. Haa ta'u malee soomni isaa, saganni isaa, kadhannaan isaa akka isaaf hin milkoofne kan taasisu keessaa tokko maalidha? Seenaa tokko haa ilaallu. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 10 kaasnee gaafa ilaallu, mee seenaa macaafa qulqulluu tokko walitiin haa ilaallu. Akkana jedha: qulqulloota akka ta'aniif mataa isaaniitiin warra of amananii fi warra kaan immoo baay'ee warra tuffataniidhaaf fakkeenya kana itti himee jedha. Akkana jechuudhaan namoonni lama kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaatti seenanii jedha. Eessa dhaqanii? Gara mana qulqullummaatti ol seenan. Jarreen kun tokko qaraacii, inni tokko immoo fariisaawwii. Inni tokko lammii warra fariisotaa irraati, inni tokko immoo lammii warra qaraacotaa irraati. Afaan nuti beeknutiin warra sibiila hojjetan jechuu dandeenya. Ogeessa sibiilaa. Namoonni tumtuu jedhu, tumtuu hin jedhamu. Hojjettoota sibiilaa jedhama. Jarreen kun kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaatti ol seenanii jedha. Inni qaraacichi maal jedhee? Namichi qaraacii kun gara laphee deebi'ee akkana jedhe. Inni fariisichi dhaabatee yeroo kadhatu, yaa gooftaa koo, yaa uumaa koo, yaa qoricha koo, akka namoota warra kaanii hundumaa saamtota, dabdoota, sagaagaltoota yookiin immoo akka namtittii ishee qaraacii kanaa kan nan taasisne sin galateeffadhaa jedhe. Akka namoota warra kaanii hattuu, saamtuu,
sagaagaltuu, ejjituu, keessumaa ammoo akka namtittii ishii qaraacii kana ishii na bukkee dhaabattee jirtu kana kan nan taasisne galata kee. Kan argadhu keessa asiraatii fi bakuraatii kurnee fi hangafa kurnee nan baasa. Torbeetti immoo guyyaa lama nan tsooma. Namichi qaraacichi immoo yemmuu dabaree isaa waaqayyoo isaa kadhachuu eegale, yaa gooftaa koo, yaa uumaa koo, ani yakkamaadha, ani balleessituudha, ani cubbamaadha. Har'a kanan ga'e badii kootiin otoo hin ta'in, gaarummaa kootiin, qajeelummaa kootiin otoo hin ta'in, arjummaa keetiin. Gara mana kee seenee akkan kadhadhuudhaaf, akka badii koo otoo hin ta'in, akka eeyyama keetti. Maqaa kee waamuun naaf hin ta'u.